Eenyu? Kaameramaan hedduu jabaadha. Editaaraa biyya kanatti. Saad jedhama maqaan isaa. Saadi. Woo! Saad qallaa tokko moo? Siin garsiisaa kun. Aw saad qallaa tokko bira. Yaa. James ko. Thank you. Ilillii lama utuu sagantiin hin dhumne guys. Dafaa. Ilillii lama guys. Ilillii takka namni qabdu hin jirtanii? Dafaa namni biraa takka yes. Mee takka. James. Bosa welcome. Abdee show. Amma ergitaa duuba. Sadiin baay'isa guys. Sadiin baay'isa. Maali wanni gama duubaa sun as duuba argamu? Oh, Abdee. Oh, maali inni? Wanni gama duubatti jiru. Ilillii. Haka kan nama godhuu danda'uun beekan isinii qooda namaan keessanii. Haka godhu. Onoota namu. Asuma dooniyaan akka hawaatanii anaaf inni fooloo baak walirraa hin qabnu asuma beekuun shawwata beektaa jira. Thank you Abdeeyyee galatoom. Haay. Ani akkara guddaadha. Singale? Inni paaworii hundaan qabama fakkeenyaaf paaworii. Masuud. Oh. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Paaworii xiyyaama dhaga'uudha. Paaworii ta'een dhaga'uudha. Nin dhaga'ama. Paaworii duraan paaworii khaxariin si garsiisuu ta'e paaworii khaxariin si garsiisuu. Fakkeessin ammaan yaani kannineefi akka piraanki isaan fudhanneefi. Fudhatteef isa? Yaa fudhadhe. Paaworii isa fidu? Dhiis. Hobbo paaworii isa fida. Garuu wal cinaa tattaame. Ijoolleen xixiqqoo piraanki nama hin godhu. Piraanki khaxarii nama godhe makka. Hoo ajaa'iba. Osoo naman cinqinetti piraankii cinqii hin qabne jechuudha. Tana mallee hamilee hin cabsine. Wallaahi. Qixaasni kun jaatti beetee. Hin jiru. Qixaasni kun sadiitti sillachuun hin adaba. Wuu. Amma Kun jaatti qixaasallee waliin osoo waliin dubbisiin taphanne sanuu rakkoon qabu garuu walumaaf galla. Walumaaf galla. Oyeesku. Ati akkamitti achi keessatti waa argite? Ijji isaadhaa ija lubbuu qabdu. Kanuma waa agarti. Gajjee ilaalame akkana gajjee namni waa laalu barsirri waa laala. Angaruu si duubaa maal barbaadan na dhibeera. Waan si duuba illee argu si duubaa maal barbaadaa. Naa gaafadhu. Ishii duubaa maal barbaadaati. Kunis daffaruu jaama. Ishiduu maal akka hin barbaada. Usteetu moo barbaadde? Rifeensi isii dheeraa yoo ta'e jedhin gahuun muudii isaa. Biraa rifeensi malaa lufaate. Humaan agarree. Giiftii tiriipil irratti maalirraa si erganiin jaari yoo si erguu baran akka wanti normaal sitti ergani. Akkaan nama mu'isuni. Tiriipilii inni mitiiti. Normaala ammoo hima yoo mootu. Ana wajjin haasoo jirtaa mire. Lakki nama biraati nama si fakkaatu wajjin haasoo jira. Eegdota nama afur ishiidha nama meeqana qeetiniin kophaa akkana taa'ee namoota dadhabanii sheemiin na qabee hamilee isaaniitiif gaarii. Sheemiin si qabee baate. Anummaan sadiin baay'ee. Sheemiin isa qabee agartee? Sadiin baay'ee dhagaa dabbii takka fa'a mucaati fakkaatu si garsiisaa qoy dura. Garsiisee dura. Maqaa na dura. Mucaasi fakkaatu si garsiisaa jettee. Mucaasi fakkaatu kun kanuma akka beekii sin fakkaatu ta'uu qaba. Akkamtu si fakkaata dhiiroo? Inni kana Saad Jaamaa kaameramaanii
ካይሮ ጅራታ አስከብ ዶም በናቆ ዛሬ ሰዓት ጃማ مخية وهذا ሰዓት ጃማ what ኦሮሞ አስበይ ኦኬ እኒ ኦሮሞዳ inni waramoodha. Kana sadwa. Taap godha guys. mee viidiyoo isaan irra share godhu Umbe harbo. ሰዓት kana wallahi Wallahi. bas foto Gin dhugama yoonatti fakkaachuu baate wal fakkaatan xiqqoo. Dikko. Masiin. Amanta namarratti akka muudii na qabachiisu deemte haa ishiin. maalii wal fakkaatan addaan yette Waan ofii thank you so much. Sadiin baay'isa guys. Dhagaa amma adabbii fudhadhaa. Sadiin baay'ata guys. Sadiin baay'ata. Adabbii maal? Waan qabda. Adabbii qalal jee nama gatta'e bas. Adabbii maal? Moo malee moo feetu moo. Waan ofii. barqixaatti dhaggeeffachuu jirraar Waan ofii thank you so much. Adabbii takkaffaa wal jalaa qabdaniiti. Loqoda shismo re'eetii fi hoolatiin sirbitan. Tokko hoolaatiin Reefi olaanaa akkamitti sirbama sabi? lammaffaa sagalee nutti nam bifnaan Lamaan baay'ata. yaa ijoollee beeyladaa nu jechuudha sadiin baay'isa. Baga tirbilee wayii. Kitaaba Ibrahim jira. Ara guys sadiin baay'ata. Koy mee kun adum. Thank you. Dhungootuun baay'atu garuu. Sittachi jee akkan si dhungadhu feete mee? Aawo. Namni na dhungootu guute. Ijoollee xixiqqoon dhungadhu ree. Amma guddaadha. Wayi Awo kofiyaan ana akka Wayi yaadde ana bareeddu. teestaan sideetiin kee kofiyaan anatti hakaamtu jee Ayyo. Amma ni yaadamta moo tapha bareechuuf akkanumatti muudii qabatan muudii goggoytuu sana. Kitaaba nama filachiisiga. nama filatichisi Jiraafannaan dhageenye malee. sadi godha Okay. Qixaata takkaffaa tokko re'ee ta'eeti tokko hoolaa ta'ee sagalee isaaniitiin sirbitanii wal jalaa qabaa. Wallee anaa isin ijaa isin ni jettan. waan ofii nu morsiisuuf hayyee Adabbii lammaffaa abbaa isin keessaa nam takka sagalee bashootiin sirba. hayyee Waan ofii. Adabbii sadaffaa mataa keessan kan akkanatti isin lachuu qabdanii waliin if dhooytan gizee sadi. Dibi womo bineensarraa maan baane rabbii eebsa. Beelada mana galu bar bineensaa miti. Beeladarraa beere. mee akka bashootti Waan biraa wayi ana bareeddu waan ofii waan ofii. billaahi alaikum amma jechuun fakkeenyaaf qixaata akkuma nu kollu jirtutti fudhachuu jirra garuu kalamaffaa bashoo maal ittisa akka bashoo maal Ni sirbitan sagalee bashooti. Mee jettanii. haya sirbanni akka bashoo sirbanni muka mala akkarii Best of three dayyan. Hin jiru sun warra komeetiitii si jaa nu walii galtee keenya malee. amma kan makattaamno Qaxaatiin keenyamu. Meera deebii jechuudha. Isinuu ijoollee faniidha. Soo fanii nama gootanii taphachuu qabdarree. Osoo naannoo isin hin adabne bari fi ni jiraami. Kam adabamnaaf mee kam jette? Wayi waan ofii qofaa sirreessa qofaa. oh my god Kan keerree guddaadha ittiin ta'u jalaa isin lachuu kuma tokko garuu mana. Waalaikum salaam. haya amma ka bashoo jette muka Tafeetan fudhadhaa waan fanii nama godhu. haya ati akka wala sirbiyan akka reetiin sirba Hayyin. haya sirba kam taphanna Sirba kam jechuu dandeessa? waan ofii billaahi Waan ofii thank you so much. Galatoomii bareeddu. Waan ofii galatoomii. Wallee magaalleen bifaan boonti biftuun konkonaan boonti jawsaan. Hoggaati sagalee hoolatiin
Magaaleen bifaan boontii jette inni immoo diimtuun konkolaataan boontii siin jaa. Okay, no. Aya. Amma kaati kawni nuji ka ali dura yofin ka kamri su. One of you. Lamaan baay'isaa jalqaba. Takka farreesti. One of you. Wallahi. Lamaan baay'isaa. Thank you. Aya, sirba nu eegali. Keenyu sirbina. Magaaleen bifaan boontii diimtuun konkolaataan boontii. Auntie Guys, Lily said, no. Masud inni maal jechu jira baran waan beete kiristaana deeme farfanna jira rangalle. Lily lama namni barada baatir pili bana guys. Bonti Guys, sadi. Ililli sadi. Triple la kan ufuf. Ililli sadi guys. Katlamne. Second day no ni dabaga. Aye, abo Masude. amma Son dum ni dabaga guys. Ililli sadi guys. namni adda ililli. Triple la bidu. Really? Haji. One of you. Haji. One of you ililli takka. Namni tokko ililli takka. One of you ililli takka. Galatoma ulfaadha warri taphtaaf godhaa jirtanit. Guys, asumaanu ijoolleen maatiin tiyya warri ijoollee tana walitti hin qabne follow godhaani. Ijoolleen tun ijoollee jajjabduudha. Warra waa hojjetaa jiru biyya keessatti isinuu ni beeytanii. Isinuma yaadachiisuuf ni beeytan isinuu waan ta'eef. Sadiin baay'isa guys. Sadiin hin baay'isu. Ana bira sadiin baay'isa ijoollee Sadiin miti. Amma kun negatiif hin baay'isu. Sirrii miti. Sirrii miti. Irra deebi'aa ta'udha. Irra deebi'aa. Xiqqoo tura anaatu isin jee. Hin shawwatamina. Harkaan gisee isinitti hin tunamanina. Beete yaa. Dhumtee bakka sagandiinu. Sagandiin dhumtee? Negatiivin akkam baay'isni jeeti yannu. Ati nummoota sagguu takka illee yaatu nummootiin hunqatatu. Animo. Egaa nummoo itimee nu qatte. Ani bari sindi isaanii barqaxaamutti hin jirtu ijoolleen tun muutii qabatti jaanii. Nummoo itimee guddaa gisee hunda yoo mana waqata. Wallahi qixaata sirrii qaxxaamne mee waan ofii gatta fi nu moosisi. Waan ofii nu moosistu. One of you, thank you so much. One of you for logo dan. Urjii thank you. Galatooma guys godhaa jirtan. Bittiin sidis. Hai. Winnie na egaa. Ajaib. Akkam beekti. Keetu mallaalee boy ija zoom godheetiin. One of you, thank you so much. Wallahi ya. One of you, bareedu way. Thank you. Winnie egaa guys. Libba sadiin Winnie kan balleessan. Ajaib. Thank you. Abogin. No. Ani orang kana dibe. Lungo dume. Me Lungo takka. ungo afan kes si hamma tutura di namni wal seen so me ko fi chaldo
Way duba na kofalchisaare. Lakkisin kofalchiisne osoo sin kofalchiisne kofal. Kofal maala mana gaafa yaa kofal na kofalchisaa isiniif hin kofla. Asinin qoba babaa ka'ee kofalchiisaa qoya. Akka gartee gawaan koflee nama kofalchiisaa san dhugaluu deemti. Yallam. Gowwaa Nama qaqqabu maaliif hin jiraanne guys? Micoon tun bareedduudha garuu maaliin bareedisa? Ani beeku. Forex. Forex gubbaa naamisa? Forex isin achitti isin tun bareedduudha dhisi. Gaaf tokko guyyaa tokko darbii isiin na godhe. Hin bareeddu? Ani hin goone. Anas si godha nani anshariyaan nan dhiiftoti dhiirti naa gootu hin jenne. Rabbiin nan dhiisu. Hai. Ejjiboota isin si goote? Non dhiiraan na godhe. Isin si goote jechuudha ejjiboota. Isiin na godhe. Atiitu isa godhe caaltu? Salaamu alaikum yaa sayyidi. Allahumma najjina. Dhagayga. Masud. Dhagootiin jira. Ijoollee tana wallah. Hai, anam lamaan na dafaruu keessaniin amma si silaakatti. Akkamitti dafarra bu'aati teenyaa bara. Beeyta sabaa barate akkamitti dafarra. Akkana jetteeti kanatti akkanatti lakki bara isiin na godhee jee isiin abu'aan dhalaan nan gootu dhiiraatu godhaati gartee dhiirsummaan na gootu jeetin godhuuti. Godhamuu fidite. Chiboota maal ittisa? Boodarra isiin na dhalummaan na gootu jeetin isiin na gootee isiin jeemi. Allah. Boodarra isumaa si godhe. Isumarra. Namni garagara illee afur. Illee afur. Boodarra isumaa si godhe. Illee afur sadii namni biraa. Itti deebina waan isaan godhu jiran kana gooneeti itti deebina maa miti. Gootanii chiboota deebitanii wal gootanii. Biyya faranjii jiran yaadan. Yaadan achi jiran. Sirriin dhufu. Yaadaan biyya faranjiitii maal godhu osoo biyyi Oromoo as jirtu. Namni biraa illee lama daba. Sakandii fayyadamaa ta'ee mana sun dhumu. Namni afur ammallee reefu tirippiliin dhufne gaa isilaal amma dhufuu qaba. Amma dhufuu qabee. Ililli kiyyaa Usmaan. Namni biraa sakandii dhumde. Waan ofiitii fi namni biraa tokko. Namni lama. Guys daba hai. Bakka. Ajaa'iba. Fati. Caaltu. Wayi. Caaltu luga faltu bareeddii. Caaltuun bareedduun konkolaataan tolti. Maama sirba san fidame. Fungeedha isin fungeedha no fungeedha ta'e. Maala kana achi lafaan qotadha. Lakki ati fungeedha amma fungee bareeddu laal hidhiin siinii bareeddii. Funyaan isii xiqqoo. Bareeda. Fungee jaamti amma isin dulla. Amma ijoolleen tun wallahi dhaloota isaanii beekuun oolana warri kanatti kan mudiina qabatu tun ijoollee ta'in. Ati amma meeqa? Isin Anama 22 dhaloota kiyyoo beete amata 30 wayeeti. Yap, nin beekamaan dhaloota kee. Ama 35. Amata kiyyarraa maal gootaree an nin beeka ubriiti amma nin beeka. Yoo dhaloota kiyya beete. ati ta'ursumi. Xiqqaatu waggaa 10 olii kaati beekuu dandeessu. Ijoollummaa taatee waggaa 10 gaditti na beekuu dandeessu. Sammuu qabuu dandeessu. Xiqqaatu ani waggaa 22. Ati yoo deemu daa'ima. Ammoo sun hiriyaadha. Hiriyaadha. Egaa yoo kas taate dhaloota kiyyoo beete kan kee dhiisuu kiyyoo qabeetu ta'e amma 32 geesseeti. Gee. 30 meeqa jirta? Awwatii yaa mucoon fuudhuma keessa ijoollee fakkaatti malee beebi feesisa. No. Waaqa guutuu fa'aa hojii turte gaa. Qabsoo gaaran ture isaan hojii. Toppisi taasif fuusisu. Seenaa dalagni. Isiin nama dhaloota kiyyoo beeku akkamitti hin fuudhu. Maali akkana tuutoo dheetiin akkanatti harka afaan kaayee ta'anii.
Gaarii bar. Haalaan guddaa tana direena guutuu. Yaa.